sadarkaalee sabboonummaa kutaa lammeessoodha kuni sadarkaaleen sabboonummaa kuni kitaaba Dr. William Kiros irraa kan fudhatame kutaa lammees sadarkaaleen kun shan isiniin jedhee jira tokkoffaan pre-encounter jedhama lammeessoon encounter jedhama sadeessoon immersion afreessoon internalization shaneessoon internalization commitment kan jedhamu arda encounter ilaal encounter kan jedhamu kuni namni duraan waa'ee sabboonummaa hin beekne waa'ee sabaa waa'ee eenyummaa fi hin beekne ture pre-encounter keessa ka ture kun wanta isa dammaqsu waan isa eenyummaa isaa akka hubatu taasisu kun sadarkaa kana jechuudha fakkeenyaa fi nama gurraacha Ameerikaa Martin Luther King yoo fudhattanii mucaa isaa ganna jahatti mucaa adii inni waliin taphatu abbaan mucaa waliin taphatu hin dandeettu ati gurraacha waan ta'eef mucaa kana waliin taphattu jedheeni dhoorge suni isaaf encounteridha waan isa dammaqsu jechuudha gurraacha ta'uu kiyyaan adaa akkanatti ilaalamaa ka jedhu isa dammaqse fakkeen biyya keenya keessatti immoo Jeneraal Taaddasee Birruu muummichi ministeeraa yeroo sanii Akililuu Habtewaldi inni Oromoon kun galaana hin barsiisnu duubatti hambisnee waggaa 100 fageessine akkasi bulchinaa ka jedhu eenyu akka barsiistu beekuu qabda waggaanni jedheen Taaddaseen irrifatee achirraa dammaqe jechuudha kanaan dura wanni akkasii akka yaadamu hin beeku ture jechuudha sun encounter jedhama